السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا سالنا كوجلة ترجمتني في يوتيوب بقى جراتني سننزا وريهارو ينمو ماتي كيتاتان ويلكام أنا عارف زنيوان كوكمو كو سننزا أكسم اليوم ماتي كيتون دجتنا سوى دجتنا شير هريوتا كيسني بوشون دجتنا الرموت وانا زالواتكو قبدين في جلك إيواتي فرفوري جتنا كيفاتي فرفوري وجد كان كيسا واسد وكيسا قواجي جولا أكو مارجتا ميشاك كان قبي فدي جراجي جولا ليمو زبدة دينيتشا أما اللي دي بي زبدة مو هغل مفيدة ما جولا شنكرتي لا مفيدة ما كنو أكو مارجتا زنجبيلة توكو جولا بداتا حبة توكو شنكرتي موتو تكوني جولا ليمولي تاكا جولا أكو مارجتا روزا كوبايا تاكا جولا حاجة فيدا ما جولا حاجة ما جولا تبرو نغافتو أما موتو أوان هندا قبي فني جرا أما غرا هجتشو تديمنا جولا روزا مو التاكيتي بيتشا دينا جولا روزا أكو مارجتا التكتي بتالي جزء لما دين جتشو التكتي قفها جتشولا إيجا سموتو حاجة نروح نوبل شاتو كان مو ماكينة داينا جتشولا كان قبي فني كان اتفايدا من بشان إسا قفها جتشولا بشان ليمو بشان شنكرتي بشان انتنا زنجبيلا بشان دينيتشا تفيدمنا كنو روزا كمارجتان التكتي بيشاركه حاجة رون نوبل شاتمو ميشا كان قبي فنجة بشان مو روزتي كنو كوبايا توكو اتدابالي جتشولا بشان روزا كانت تموتو زبدا دبلا جتشولا زبدا حساب ارجتان كان اغنما اتدابلا جتشولا زبدا بشان وانت سنيغلو قبو كوبايان كان جتشولا ارجتاني كوبايان كان جتشولا بشان روزت تموتو زبدا توكو حاجتنا بچات دبلا ليمو موتو الداموري السري غونا هندا بشان اتكفايدمو جتشولا اكو مارجتاني كنو لالا زبدا غنمو بچالا روزا ولي موتو تاجتشولا زبدان أما مكرا كانت تديبنا جورا كنو ماكينة تداكا جرا داكي كيسي بشان جرا تجورا مشكلان ينبيبا هالتك داكي إيجا بولا ينبودا ينبيبا بشانت تقدر بانو بشان كنموتو إيجا سيولي تداولا جورا كنو مشكلان ينبيبا جورا ليتني yoo barbaadan immoo foota qulqulluutti naqxanii dhimbiibachuu dandeettanii waan isinitti kaluu ta'een dhimbiibachuu dandeettanii yoo makiinaan qabaatan illee harkaan maafaqaa jechuudha maafaqaan faayixuu dandeettanii kan itti fayyadamuu qabdan bishaani malee lama isaatii miti isiniin jala kana fakkaataa jechuudha itti aansinee mootu eega qopheeffanneen booda hundaa daa'imee qopheeffanneen booda bilaazatti qopheeffannee roozaan mootu walitti dabalaa jechuudha. Garuu inni bontotee geesse beekaaka. Garuu inni bontotee geesse bishaan kana hundaan walitti daballee roozii yoo bilchaate kun olaala bishaan kun bishaan shunkurtiiti jechuudha. Amma immoo dinnichaa fi qullubbiidha zanjabiilaa jechuudha. Okay. akkuma argitan kun amma bishaan garaati jechuudha kana irraa gannaa jechuudha akkasitti qopheeffanneen booda saalaas geessinee jirra argitanii kun olaala bishaan yoo barbaadan akka matatti isin wanni hin taaneef irra deebitanii mashkaluu dandeetta kun bishaan basalaati kun immoo leemoodha bakka sadiinu bishaan isaa qopheeffannee jechuudha bishaan kana ka qopheeffannee eegas immoo kun roozallee qopheeffannee jirra rooza kun rooza akkanatti bilchaatu qaba jechuudha zubdaa waliini zubdaan aynata hedduu jira
kana qofa jechuudha yoo kanan ta'in kunin ajaa'iba jechuudha. Okay, kanatti kunoo bishaan itti daballe bishaan qopheeffanne sanii kanaan daayina jechuudha. Ruuza wayita daayinuu itti dabalaa daayinaa jechuudha. Bishaan basalaa, bishaan leemuu, ammallee bishaan hunda walitti daballee jechuudha. Dibaatii kanaan qopheessinaa jechuudha. Kana fakkaataa isiniin jedha. Itti aansinee mootu eega qopheeffannee geessinee mootu akkasitti bishaan kun maal qibaatiin kun maal fayyada feetan tokkoffaa forforii balleessaa, lammaffaa mataa jabaatu laafisa. Kun akkuma argitan kana kun kireemiin kana fakkaata jechuudha. Qibaatiin akkana bareedaa jechuudha. Maashaallah urgaan isaa das nama jedha jechuudha. Talaajaa keettanii gizee sadii fayyadamuu dandeettan. Al tokko yoo godhattan gizee sadii fayyadamuu dandeettanii haani qabbanaa'uu eedanii dibattan jechuudha. Yeroo barbaaddanitti fakkeenya warri kushiinaa akka kodalaydan wayti kushiinaa seentan san dibattanii wayti kushiinaa geessitanii kun waqtii tooyila kushiinaa keessa turtaa dibattee gizee geessite dhiqachuu dandeettu jechuudha. Warri dhiiraa muutu galgala wayti hojirraa galtan yoo qopheeffachuu dandeettan qopheeffattanii dibattanii sa'aatii lama irra tursiiftanii dhiqachuu dandeettan. Keessattuu warri mataa xuccee qabda warri dhiiraa jechuudha. Warri fuulduraan isinirraa dhumuu fi warri yeroo baay'ee mataan isin ho'isisu kanatti dibachuu dandeettanii. Kan dhiirallee ni fayyada, shamarrallee fayyada jechuudha. Warra keessattuu mataan wal qixxeen irraa dhumuu fa'aa kanaan baay'ee gaariidha isiniin jaa. Warri dhiiraa warri fuulduraan mataan isinirraa dhumu qullubbii kana jechuudha. Qullubbii adii kana fuutanii akkam gootan seeta irraa qoonjiftanii itti dibdan jechuudha. Yeroo hunda sirriitti itti dibdan. Garuu xiqqoo isii nama guba bakka muluu jechuudha. Nama gubaa hin biqilta jechuudha. Mataan hin biqilaa waan ta'eef jechuudha. Obsuu barbaachisa. Akkasitti itti fayyadamtan jechuudha warri dhiiraa. Warri shamarraa mootu warra mataa fuulduraan isinirraa dhumu immoo isin gizee mataa akka dibattanii jechuudha. Maaliif isin waan shaffantaniif xaaxaan qabu yeroo dheeraa keessa tursiisuu waan dandeettaniif. Warri dhiiraa immoo yeroo dheeraa waan hin tursiifneef qullubbiitti yeroo baay'ee fayyadamaa jechuudha. Qullubbii bakka mataan isinirraa faaxuun isinitti baay'atu fa'aa itti dibaa jechuudha. Eegas immoo wayitti dibdanii geessitan sa'a tokko irra tursiiftanii dhiqattanii wayitti dhiqattan san buruush ilkaaniin beekanii buruush ilkaaniitiin bakka dibattan san hunda filuu jechuudha. Akka nama mataa qabuutti filtanii ufumaan wal isin qixxaa jechuudha. Faaxuu warri faaxuu dheeraa qabdan isinirraa badaa. Kunoo kireemiin keenya kana fakkaata xumurree jirra. Waliif sheer godhaa hundi